Akka moltan kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa nagaan keenya lagaaf tabba qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa ga'u jechaa oduu har'aa kan sin dhageessan Said Dawweeti. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo wal'aansaaf hospitaala geeffamanii turan guyyaa 12 booda hospitaala Laandimaarkii irraa baafamanii gara mana hidhaa Qaallittii zoonii Jaaffaatti deebifamuun beekame. Obbo Jawaar Mahammad, Obbo Baqqalaa Garbaa fi gaazexeessaa Hamzaa Booranaa lagannaa nyaataa halkan 40 taasisaniin miidhama qaamaa fi dhukkubaaf saaxilamanii akka turan doktoroota akkasumas abukaatonni hidhamtootaa kun miidiyaalee garaagaraatiif gabaasaa turuun ni yaadatama. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kunniin lagannaa nyaataa guyyaa 40 booda kadhaa fi guddiseentummaa jaarsolii biyyaatiin lagannaa addaa kan kutan yoo ta'u, wal'aansaaf hospitaala Laandimaarkii geeffamanii halkan 12 yaalii fayyaa argachaa turaniiru. Akka maatiin hidhamtoota kanaa jedhanitti hospitaalli Laandimaarkii wal'aansa fayyaa akkaataa gaariin isaaniif taasisaa ture sadarkaa baay'anachuu isaanii yoo dabalu mana hidhaarraa gara hospitaalaatti deebi'uun yaala akka hordofan beellamee jira jedhan. Yeroo ammaa kanatti Obbo Jawaar Mahammad, Obbo Baqqalaa Garbaa fi gaazexeessaan Hamzaa Booranaa gara mana hidhaa Qaallittiitti kan deebifaman yoo ta'u, haalli fayyaa isaaniis kan duraarra fooyya'aa ta'uu fi amma guutumaan guutuutti fayyummaan isaanii deebi'uufitti ammoo gara hospitaalichaatti marmaaruun wal'aansa akka argataniif beellamni qabamuu gabaafamaa jira. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo ABO'n walgahii biltsiginnaan walii galanii maqaa ABO jedhuun gaggeeffamaa jiru soba ta'uun beeksise. Qaamni waan kana gaggeessaa jiru matuma isaa biltsiginnaa ta'uu uummanni keenya akka hubatu dhaamna. Guyyaa irraa paartii sirna nafxanyaa ABN kaaba Oromiyaa Walloo magaalaa Makannaa keessatti hiriira guddaa fi duula filannoo gaggeessaa oole. Hiriira kanarratti hiriirtoota jajjabee faana kan deemu poolisiin humna addaa Amaaraa milishaan magaalichaa yoo ta'an dhaadannoon isaan qabatanii dhaddacha deeman kanneen armaan gadiiti. Seerrii fi heerri biyyattii haa jijjiiramu. Uummata Amaaraaf yeroon amma olaantummaan saba tokkoo ni cabsina. Seeraa feera naannoo keenyaa fi alaabaa naannoo keenyaa mootummaa naannichaa waliin ta'uun ni jijjiirraa fi kan kana fakkaataffaadha. Dhaadannoo kana yeroo dhaadatanii fi magaalaa keessa olii fi gadi deeman hiriirri ba'aan ija kootiin arga jedhe maddeen keenya kun yeroo kanatti yaaddaan qabu hooggantoonni paartiilee Oromoo hunduu humna waraanaa biyyattii marfamanii yeroo akka lammii sadaffaatti ilaalamaa gara mana hidhaatti guurramaa jiran kanatti paartiilee sirna Amaaraa leellisan ammoo waraana mootummaan ajjabamanii hiriira mataa isaanii gaggeeffatu. Kan biraan yaaddoon ani akka godinichaatti qabu uummanni keenya Oromoo Walloo egereen isaa maal ta'uuf deema kan jedhudha. Yeroo ammaa kana uummanni Oromoo Walloo paartii jabduu dhiigaan sabicharraa dhalatee fi eenyummaa saba Walloof qabsaa'u tokkollee hin qabu. Kanneen paartii PP bakka buutee Walloo keessatti dorgomaa jirtus kanneen sodaa nafxanyaa qabdu malee Oromoo Walloo irraa hidda dhiigaa eenyummaa kan hin qabne qofaadha. Kanaafuu gabaabumatti qeerroon Oromoo Walloo biyya keessaa ala jiru yaaddoo cimaan fuuldura keenya jiru gaaffii egeree keenyaati waan ta'eef hatattamaan gaaddisa tokko jalatti wal geenyee dhimma jiraachuu dhabuu biyya keenyaa Walloo irratti wal haa mari'annu. Miidiyaan Oromoo kanneen fagoo dhiyoos jirtan karaa dandeessaniin uummata Oromoo Walloof addatti immoo qeerroo Oromoo Walloof hubannoo dhimma eenyummaa sabichaa fi egeree dhalootichaa irratti hubannoo gahaa akka uumtan asumaanin waamicha godha jedhe maddeen keenya kun. Ana baatee gama daangaa Affaariin shiftoonni Affaar ammallee lolli akka hin dhaabin maddeen keenya madda nageenyaatti himan. Guyyaa kaleessaa shiftoonni Affaar kun qotee bulaa Oromoo tasgabbii dhorkuuf ta'ee jedhanii irratti waliif galanii 2 oolanii 3 oolanii uummata irratti dhukkaasa bananii uummatichi yaaddoo fi lafa isaanii irraa jiraachuuf akka abdii kutatan godhuu itti yaaddamee hojjetamaa jira jedhan jiraattonni achi kun. Gama oduu biyya alaatiin ilmaan Oromoo mana hidhaa biyya Yaman keessatti gubatan kun osoo ifatti mul'ataa jiru miidiyaaleen addunyaas osoo irraa lallabaa jiru garuu miidiyaaleen biyya keenyaa hanga mootummaatti dhimma kana salphaatti ilaaluun isaanii lammiilee keenya akka malee miira aarii keessa galchee jira. Ilmaan Oromoo idil addunyaa irra jiran gargaarsa godhaafii kan jiran yoo ta'u uummanni keenya kanneen hafanis waan kanaaf gargaarsa godhuuf akka qooda keessan baattan isiniin jenna. Ameerikaan Itoophiyaa tarree biyyoota jeequmsaa keessa jiraniitti ramadde. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antoonii Biliinkeen akka ibsetti Itoophiyaan tarree biyyoota jeequmsaa keessa jiraniitti ramadde. Maxxansa fuula Tiwiitarii Sekireetarii Antoonii Biliinkeen jedhu irratti akka addunyaatti biyyooti jeequmsa keessa jiran 3 eeree jira. Biyyoonni kunneen keessaas Afgaanistaan, Burmaa fi Itoophiyaa jechuun ibse.
eegaa dhaggeeffattoota keenya oduun keenya kanumaa waan nu wajjin turtaniif galatoomaa turtii gaarii.